Ashama harka fuudhee ilmaan Oromoo bakka jirtanitti nageenyi koosinaa qaqqabsaniin jecha warroonni amantaa musliimaa hordoftan hundumti keessanuu assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakatuun siniin jedha. Baga ayyaana Ramadaanaa geechaanii hundumti keessanuu warroonni amantaa musliimaa hordoftanii baga waggaa kana geechanii bara dhuftuunis rabbiin nu haa ga'u walumaan siniin jechuu barbaada. Egaa akkuma ofii keenya wal kabajnu amantaa waliitis kabajuun dirqama keenya, akkuma wal jaalannu amantaa waliitis jaalachuun dirqama keenya waan ta'eef viidiyoo tana isiniif waraabuu dhufe hundumti keessanuu wal bukkee dhaabbadhaa. Akkuma afaanii wal jaalatan garaadhaanis wal jaaladhaa isiniin jechuu barbaada. Hojiin Ramadaanaa akkuma beekamu ijoolleen teenya mana madaamii jirtanii warroonni keessattuu warroonni Dubaay Saudi Arabiyaa jirtanii irra caalaa hojiin nu ulfaata. Beeruutillee gimmaashni musliimaa gimmaashni musliimaa miti. Namootni baay'een ayyaana Ramadaanaa tsooma kana itti wanni hin qabanii warri Beeruut mana jiranii irra guddaan natti fakkaatu Saudi Arabiyaadhaa fi Dubaay keessatti hedduu takka ulfaata. Rabbiin jajjabina isiniif haa kennu. Hojiin tokkichi kun qixxee waggaa tokkichaa namatti ulfaata. Har'a borurraa qabee tsoomin isaanii ni jammara. Rabbiin gulbatii isaa isinii haa kennu, humna isinii haa kennu, dadhabbii isinirraa haa oofu isiniin jedhamu qatiin immoo maan jedhu bara kana xiqqoo ishii ani garuu akka yaadaa jirutti xiqqoo hin ho'u baay'ee. Isin bira immoo akka maal akka ta'e hin beeku. Jajjabaadha isiniin jedha. Tsoomana gaarii isiniif haa ta'u. Nutis immoo warri kiristaana tsoomana irra jirraa nagaan tsoomana kana kan eegnu rabbiin nu haa godhuun isiniin jechuu barbaada hundumti keessanuu. Naaf jajjabaadha cakkanaa obsaa yoo obsa waa hundumtuu ni dabarti waan ta'eef irra caalaa tsoomana kana keessatti ijoolleen musliimaa baay'ee isaanii ni tsoomu. Kanaaf hojiin isinitti ulfaate ani akka yaada kootti waa yaada isiniif dabarsu. Warroonni hojii isinitti ulfaatu kaayyoo keessanillee isinitu beekaa. Tsoomana kana odoo tsoomu baattanii dasna jedha yeroo raftii qabaatanitti dabarsitanii yoo tsoomtan isinii wayyan jedha. Maaliif hojii yeroo ulfaatu asiif achi kaachaa mana kanaaf osoo bishaan hin dhugine inkulaalitiin keessan ni miidhama. Kanaafuu kanarratti odootti yaaddanii dasna jedha. Naaf jajjabaadha. Kanaan booda galgala kana kan nyaataniin hojjennaa fi borurraa qabee immoo tsoomanni isaanii ni jalqabaa jechuudha. Kan nagaan hiiknu rabbiin haa godhu. Hojiin nutti haa salphatu. Naa jajjabaadha isin jedha. Warroonni akka kiyya ko'eetti taatanii kophaa xaartanoo ta'e immoo rabbi isin bira haa dhaabbatu. Gulbatii humna isinii haa kennuun isiniin jedha. Waa isin hojjettan hundumtuu yaa mi'aawu yaa tolu. Naaf jajjabaadha isiniin jedha. Isinin jaaladha isinin kabaja. Video kee like share godhuun irraa fatina namadii dhaabbadhaa. Akka isin irraa bade isinis narraa hin badinaan isiniin jechuu barbaada. Yeroo gabaabduu keessa bal'inaan walitti dhufna jedhee abdiin qaba. Turtii gaarii hundumti keessanuu irra caalaa amantaa irratti wal kabajaa amantaa waliitiif qabdan. Musliimni kiristaanaa, kiristaanni musliimaa akkasuma amantaa biraatis warri qabdanii wal kabajaan isiniin jechuu barbaada. Turtii gaarii. Ciao.